السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع أركبوني أكم جرتنا بكيسني هود كيسني مجرد جرتو بجراتني بقيونا كيسني أما اللي أفتوني كيسني ربين بركة قمت جوزني فكاون سني جرا جرو غاري جرو قالني جرو قمت جرادا سني جرا أما اللي نمتاي تاي قمت كيسني قبرو بينو أقولو بقى قمت دي بوليس كينيا قالي في غاري نما إبراهيم أوروتو بقى قمت دي كونغراشي بقى اتنسي baga seera YouTube guuttee itti gammaddee baga ittiin si ga'eessin jechuun barbaada. Warroonni immoo itti laffaatanii taa'abdanii gargaartanii yoonaan keessanii gammachuusaa argitan hundumtu keessanuu baga gammaddanii gammachuun obboleessa keenyaa obbo gammachuu keenyaa baga gammaddanii isiniin jedha. Ibraahim irra deebi'uudhaan baga gammaddee baga ittiin si ga'e ammallee nama waan guddaa irratti hojjetee obboloota kan kee warra dudduuba jiru fakkeenya taatee hamilee taatee fi waan gaarii irratti hojjettee kana caalaa guddattee doolaara lakkooftee bakka guddaatti si arguun barbaadan sin jedha. Qaalii namaa irra deebiidhaan baga gammaddee an obboleetti keessan Aashaa Jimmaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuune hordoftoonni Ibraahim Orootuu bakkam jirtu nagaa keessanii qaaliiwwanii fi gaarii keenya hundumti keessan hedduu galatooma. Aashaa hedduu galatoomi isin jechuu barbaadeetanii akkuma naa gammadde waan gammaddu rabbiin sin nafsiisanii hedduu sanaa galatoomi. Uummanni kaanis kan na jajjabeessaa turtan kan naa wajjin dhaabbataa turtan nama kana hidhee himuu osoo hin taane rabbiin gargaarsa keessan waan isin nama gargaartan kan hidhaan rabbiin isiniif kaffalu isiniin jechuu barbaadeetanii hedduu sanaa galatooma. Egaa dhugaadha erganii guutee isaatii hojii YouTube namatti kennu hunda isaa xumuree ka'ee bubbuleeraa viidiyoo hojjechuu hin dandeenye. Kanaafuu namni Aashaan viidiyoo hojjettee naaf ergitee hedduu galatoomi isin jedha asumaanati. Akkasumatti ga'anis isin hin galatoomfadheetanii kanneen koomentii garaagaraatiin naan dhuftanii baga jabaadhu Ibraahim jettanii durarraa kaaftanii ergan immoo monii ta'een boodatti dhuftanii baga gammadde Ibraahimii gammachuun kee gammachuu keenya jettanii naa gammaddanii gammachuu keessan naa ibsaa turtan koo bifa koomentiitiin haala kana fakkaatu dhuftanii kan naa ibsaa jirtan hundi keessanuu hedduu galatooma ulfaadha. Rabbiin khayrii irratti isin haa gammachiisu. Nama khayrii dalagee khayrii sana fuuldura rabbiitti gammadu rabbiin isin haa godhu. Soomana dhufe kanallee nama nagaan soomee khayrii inni qabatee dhufe hunda isaa irraa argatee deemu rabbii isin haa godhu isiniin jedha. Kanaafuu namatti fayyadamu nama Ramadaan itti fayyadamu sun ta'e nama Ramadaan kanarraa fayyadamee soomana soomee khayrii isa keessa jirus argatee deemu rabbi isin haa godhu. Akkasuma warreen biraas bakka jirtanutti rabbiin tikataatiin isin haa gargaaru. Warreen nama gargaaruudhaan nama bira dhaabachuudhaan nama jajjabeessuudhaan beekamtan hammallee jabaadhaa itti fufaa. Baay'ee gaariidha nama jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Akkuma anallee yeroo laayivii seenuu hin dandeenye kanneen namni tokko ni jirtan sana kana jechuun danda'u karaa keessaatiin dhuftanii Ibraahim maaliif laayivii seenni ati barsaatiin akkanatti hin guutamu deemiitii laayivii seenii yoo ati biizii taatee hojii qabaatte nuti irratti sii baha kanneen naan jedhaa jirtan wallaahi hundi keessanuu keessa koo jirtu isin hin beeka. Hedduu isaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii maaliif sababni isaas Ibraahim deemiitii laayivii seenii nuti irratti sii baha yoo seenuu hin dandeenye jabaadhu borseenii har'a seenii jettanii kan nama dhaabbatanii akkaan laayivii seenu dirqama irratti hojjetaa jirtantu ture. Saatiin guutin hedduu sanaa galatooma kana sana jechuu osoo hin taane hundi keessanuu hedduu naa galatoomaa isiniin jechuu barbaadeetanii baay'ee nama ajaa'ibdu. Akkuma namni gaariin jirus akkuma namni badaan jiru gaariin nama baay'eedha. Garuu wanni nama mudate tokko isin jiru angaarummaadhuma keessan amala keessan baay'een isinirraa baradhee ergan karaa YouTube kanatti ol dhufee waa baay'een isinirraa arge. Wallaahi amalli keessanis gargaarsi keessanis baay'ee gaariidha kan nama barsiisus. Kan karaa garaagaraatiin nama gargaartanis ni jirtu dandeettii keessan waan beektan nama bira dhaabbattanii bakka kana dogongora qabdaa bakka kana sirreeffadhu kan jedhaa turtan hundi keessan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii. Egaa kanuma inshaallah viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti hedduu galatooma.